Ani bultu sebeekan jedhama hojjetu extension fayyaa jechuudha. Ani kanaan dhufeen jechuudha. Ani waa'ee si du'a son taane waan dubbadhe kiyyaatti namni maaliif carraadhaan dhabuu danda'a yeroo dhufaati kooti kan. Inni si waan waaqayyo naa godhe imees fixuu danda'a waan inni lafa kanarratti naa godhe. Ameen. Ameen. Waan addaati isaan keessaa adda jechuun nan danda'a maaliif waaqayyo lafa kanarratti waan guddaa naa godhe. Jalqaba ijoollee koo fudhadheeti kanan dhufe ijoollee nama lama qaba fudhadhee kanan dhufe haalli lijataan hin turre jechuudha maaliif ijoolleen baay'een harkatti lolamaa turte jechuudha innaan tokko gasheen tokko farkatti hambisee innaan tokko guyyaa tokko duuf ta'e jechuudha halkanii asitti reefu kun ijaaramaa jira jechuudha halkanii duuf jedhee bakka nama dawwalee waan madhee halkanii dhufanii jechuudha amma humna isaanii waaqayyoon naa kadhatanii bakka dadhabanii hospitaalatti geessee hospitaalaan moo ciibsennaan humna koof hin danda'u qophaa koodhas waan ta'eef fedheenini konferensii isa jalqabaa lafa kanatti ta'ee fidee addanatti orra dhukkubsatoota jedhanii kadhatanii fidee as baasee sima tokkocha raajiin fa'aa mucaa kana hiixatanii nama keessaan na yaadatan illee dharoos hiixatanii harkarra kaa'an jechuudha. Gaafa sanaa kaasee dhukkubii irraan dhaabbatee Ameen. isa isaanii ciibsedha. Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Desi jechuudha. Mataan bu'aafanii amma saamma yoona kanaatti jechuudha. Mucichi baay'ee nagaadha. Waaqayyoon nan galateeffadha. Inni lammataa immoo abbaa warraa koo carraana ilaalu addana dhufee ji'a shanaffaa keessa jechuudha. As kunoo laachifeenii akkuma carraa jechuudha. Saajjin ennaani fiiganii dhufanii raajiin fa'aa maal akkasii kadhadhu barbaaddaatti jedhan bakka isaa bu'ee waan dubbachuuf jechuudha. Ennaani hafuura waaqayyoo naa kadhadhaa jedhe. Ennaani hafuura waaqayyoo miti qoyama waa'ee didda geetinsii kadhadhaa jedhan. Ennaani sana booddee ishedhee dhufee as ba'ee kadhatanii fi durmii caaniishuu hin danda'u 2004 kaasee gadi hin jedhu danda'ee waan tokko sin hojjetu hojjechuus gadi jechuus hin danda'u jechuudha. Asitti waraqaa fuudhanii miiccisiisan gadi jedhee ol jedhee gaafa sanaa ka'ee dhugaadhaarra waan barbaade hojjeta. Amma yoo naatti dhaga'a. Haaleluyyaa. Kamiyyuun hojjetaarra waan tokko hin jiru barbaadeen dhabe galee jechuudha gaafadhee waan tokko hin jiruun hojjeta jechuudha. Isa kanas waaqayyoon nan galateeffadhaa sadaffaa nan gaggabaabsaa abbaa koo dhukkuba ture mana waggaa 3 erga ciise baranaan arfaffaa qabateera daambisaati waan jedhamu qabame jechuudha. Bakka du'eera jedhanii ja'affaa keessaa du'eera jedhanii walitti dadawwalanii anaannoo sana jechuudha kun addana boleettiin boruu taskeetti beetti walitti dadawwalanii ijoollee bolaan koo finfinneeru isaanitti dawwalanii isaan as ga'anii karaan cufaadha jechuudha yeroo sana hin deebi'an isaan bakka obsuu dadhabee karaan galus hin qabu karaan yeroo sana baay'ee karaan itti deeman hin jiru jechuudha du'eera jedhanii anaannoo dhossanii namni itti birmachuu yaa'ee jechuudha. Bakka saatiniinis qophaa'ee waan tuntumtuu dhumee kee jiru hafuura. Bakka dhaqeen itti boqodee waldaa kana dhufee naannoo sanan taa'e baay'ee gaafa sana sammuun koo sirriiniti maaliif akka godhu dhabeen malee kanan dhufee du'eera jedhaniiti kan dawwalame jechuudha. Hennaan utuma kadhatanii raajiin fa'aa dhufanii maal taati ati mammatti fayyaadhaa wennaanii calluman jedhe kadhatanii sirrii kaan eenyuudhaan abbee kootiin jedhe. Sanarraa kaasee hafuura dhukkuba bara dheeraa hidhee har'aa kaasee maatii keerraa sabbaa keerraa haadha keerraa kaaseera waaqayyo naa. Utuu gara safarnootaatti darbiin mucaan hin fayyee abbaan keessan hin fayyee abbaan manaa hin fayyee abbaan koosi jechuudha gaafa sanaa ala ba'een dawwaleef kadhatanii rakkina qabdanii rakkina maatii keessanii jedhanii baay'ee naa kadhatanii ture jechuudha dhufanii gadi ba'eenii dawwale bakka kadhatameeraa fi ennaanii sa'aatii isaan naa kadhatan sanatti abbeen koo kunoo nanna dhiqatee shaaworii fudhatennoo ka'ee fayyaa. Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Namni kaneeffadhaa ishii silkiitti kennaa sagalee isaanii nagaana maala nuu fayyaadhaa maal taatee ani fayyera bakka har'an ka'eedhaa kunoo ammaadha sa'aatii isaan naa kadhatan sanatti jaarsi ga'ee bakkee keessaa deemee hin fayyee amma hin ciisne dhugaadha qonnaa qota jaarsi waggaa 4 ciise qonnaa qotaa ka fayyaa Dhukkuba waggaa 4 yoo nama qonnaa kaasa. bakka anis jechuudha baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee
baay'ee deddeebi'ee lola baay'ee qaban ture asitti. Asaan akkasuma abbaa dhagaa manaa dhukkubaan jedhinaa malee anaanis dugda koo baay'ee na dhukkuba ture. Dhugaa jedhee gadi mana barumsaa kee akkatti daawwaa qabattaman godha faayidee kun ogaadde nyaakoo as keettattaman godhaan otaa hunda dhabee faayidee takka akkasin eeggaddaa takka akkasin jedha. Dhugaadha amma waanuma barbaadeen hojjedhanaa kadhatanii asirratti jechuudha waa'ee dugdaaf kadhatanii kun rubeen isas keessatti ishee wajjin akka walitti nuyi ta'anillee gaafa sana raajii faasitti nu kadhatanii dugda walitti galagashinee fuunee makuufnee harka nurra kaanii fayyadanii turan dhugaadha nan fayyaadha. Wani jasa detafa gafa shani dengan lafa kanara umne ala siosi Kenya kadane chuda gurmu to kofatu re rosa da setuda asitole tikabanne umne kadane waaqayyo akkata adda tokko Kenya tidubade chuda kana umfati wamani tikanisan kadadani maqama ka Kenya wamani garanam soddomi shani tunga hasana chu maqama ka umfa Kenya wamani tunga kadatan rajinfa Hundi keessanii yoo milkooftu wedhanii waraqaa ormaatii hundi isaa deebi'eera kan jedhu fudhannee galle hundi keenya. Maatiyoos 4 kaasu sana. Ormaata hunda isaa deebi'u kan jedhu tiksicha fudhannee hundi keenya iyyuu galle. Namni milkaa'ina mammaatti nu keessan jiru garuu baay'inni keenya isaan sana miti jechuudha. Amma hafaniiru jechuudha. Ganaa guyyaa boris kan qoramanii qidaames kan qoraman jiru amma ganaa dhufanii kan itti dabalatanii gofumsa kan qaban jiru kana duwwaa miti jechuudha. Hundi keenya iyyuu dhugaadha milkoomnee baay'ee waliin gammanne. Waaqayyoodhaaf galata waaqayyoo hundumaaf galata fida waaqayyoodhaaf. Keessumaan waan raajeffadhu jechuudha gaafa qorame internaalii isa ta'uu sanas internaalii gaafa jalqabaa dhuman galee jechuudha. Dhuma ijoollee anatu galee maal hojjetta jedheellee nan gaafa inni na qoru suni jechuudha. Faaruma ifaan na ilaala bakka gaafa na ilaalu faaruma tolaan na ilaala. Na kuffisa moola maaliif akkas ta'a waan jedhamu yaadee bakka an darbeera isa jechuudha. Gaafa isa kana qoramusi dhumoo namaan qorame jechuudha. Isa sanii darbee mangadi ba'ee kana hojjettaadhees galagalee nan ilaalee ciqinciqiin irratti funaannee gaaffii mataan naanneessu tokko natti fidee mataan koos nan naannoomne jechuudha. Maaliif gaaffii masamuunti koo danda'u sila waan an hubadhee yaada koo keessa jirutu naa dhufe jechuudha. Kanaaf waaqayyoon galateeffadhaa isaanis galata waaqayyoo fammayyuu asisanii keessanii gaafa si qorbe jechuudha. Gaafa gara keessa dhufullee fuula ifaadhaan gara keessa dhufu. Fuula ifaadhaan dhugaa hundi isaanii yeroo natti osoo ni qoranii dura ala taa'anii warra na dura qoramu warra raajiifaa kadhatan mirgeeneffachuuf ala taa'e goleetti koo tokkotti illee warruma isaan keessaa kadhatanii fi nama kufeef darbuna saa'ee ma eegan jedhe hundi isaanii gaafa ba'anii anuu milkaa'eera wamma raajii kadhatan hundi isaanii mirkaneeffadhee naa hundi isaanii iyyuu darbanii dhuga. Waaqayyoodhaaf galata dabalaa mayyuu. Hundi isaanii akkan jedhutti akka yaadarraa fudhadhettisi gaaffiin mataa isaanii kubsu tokko wanti dhufee jiru jechuudha. Waama sammuu isaanii danda'u nama haala baay'ee haala rakkisaa keessa turre amma kana daa'ima fudhannee dhumne asitti waaqayyo nama tokko qaaneessine dhugaadha gadi dadhabbii isaanii lafatti hin balleessine waaqayyo lafa kana irratti hojii gurguddaa nu hojjeteera waaqayyo.